Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Harka fuunee jirtu. Har'as aappii tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Maqaan aappii keenyaa niw kan jedhudha. Jechuunis isa kanadha jechuudha. Faayidaan niw dha maali jettanii yoo gaafattan, YouTube keenyarra galuudhaan sirbas ta'ee wanna barbaanne tokko gara audiootti deebisnee yookaan immoo xiqqeessinee gara poppiitiin jechuudha. Iskiriina keenya irratti baasnee muuziqaa keenya dhaggeeffataa yookiin immoo wanna feene san dhaggeeffataa sagaleedhaan gara Facebookaa ta'ee gara WhatsAppii ta'ees gara wanna feene galuu kan dandeenyudha. Egaa fakkeenyaas haa ilaallu. Aappicha Play Store irraa waan hin arganneef descriptionii jala isiniif hin kaa'a jechuudha. Aappichis isa kanadha. Amma kallattiin gara aappichaa seenna jechuudha. Aappichi yeroo jalqaba bantan haala kanaan banama. Kanaaf wanna barbaadan mallattoo sarchi tuquudhaan fakkeenyaaf Oromoo Muuziq jedhee barreessitin ture. Isin waan barbaadan asirratti jettanii erga barreessitaniin booda waan keessaa filattan banatu jechuudha. Fakkeenyaaf amma filannoo gosoota sadiitu isiniif dhufu asirratti. Jarreenis kun baakgiraawundii sagalee qofaan taphachiisuudhaaf jechuudha. Sagalee qofaan taphachiisaa. Gara Facebooka keessanis ta'ee gara waan feetanii galuu dandeessu. Inni kun immoo pop xiqqeessee iskiriina keessan irratti isinii baasuudhaan iskiriina irraa xiqqeessee viidiyoo sagalee dhaggeeffachaa gara feetan jechuudha. Aappii feetan irra deemtanii fayyadamuu dandeessu. Inni sadaffaan asirrumaan osoo aappii biraa tokko hin fayyadamin sagaleedhaan yookiin immoo viidiyoodhaan gabbuufachuudhaaf kan isin gargaarudha. Jarreen kana tokko tokkoon haa ilaallu. Fakkeenyaaf isa kana ilaalle. Sagalee qofaan hojjetaara jechuudha. As keessaa amma kallattii barbaanneen baanee bakka feene dhaquu dandeenya. Kun achi sagaleedhaan nuuf hojjechaa jira. Yoo feene Facebooka keenya irra galuu dandeenya. Wanda barbaadne jechuudha. Kallattii barbaanne galuu dandeenya. Inni itti aanu immoo gara poppiitiin Inni itti aanu gara poppiitiin jechuudha. Permishinii isin gaafata. Kanaaf asirratti itti bantuuf jechuudha. Amma kun olaal jechuudha. Amma kallattii feetanii jechuudha. Amma keessaa baatanii akkuma silsilaa jechuudha. Waan barbaadan deemtanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inni lammaffaan isa kana yoo ta'u, yoo guddisuu barbaadan hin guddistu asirratti jechuudha. Iskiriina guutuu gochuu barbaadan. Inni sadaffaa fi inni dhumaa daawunlood waan gochuu barbaadan jechuudha. Allow gootanii eeyyamtuuf jechuudha. Fakkeenyaaf sagaleen buusuu barbaadan yookiin immoo viidiyoodhaan yoo buusuu barbaadan jechuudha. Isin gaafata jechuudha. Audioodhaan yoo buusuu barbaadan isa kana. Viidiyoo yoo buusuu barbaadan immoo kanarratti jechuudha. Ani gabbuusuu waan hin barbaanneef kallattumaan dhiisee keessaa ba'a jechuudha. Baay'ee galatoomaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.